دين جلقبات دين دلوتا إسلام من غافني سيني قلتي دين غافا آدم الرأي قلت إسلام جتون ورا رب توكو جاء أمنو نبي محمد نبي يقومات جاء أمنو نبي يوني ربين إرقهوندي نبي ربي تجي ورا أمن آدم الرقاسي هنگا نبي محمد تي نبي جمع سالي ورا كيبل ربين مسلمون نقبرو ربي دجي سمي ربي سمي ترباني خدجي ترباني وبريان كينيا أمانتي أبا إساني تيتي بارغا نغيان دفتن جنان وبريان كينيا خانودا وچاجرتا أرانتانا أنا دوباتي جرتا أردا أورجي غندا أردا أورجي بريسا غندا جافي جرايا نموني أما أغر تنقل غري غمانا جيتنا شيخون غري تينيتون جيتنا نموني كان أغر تنقل أسبانيتي والبرة ورّا خرا أمانتا إساني أمانتا إسلام مادا أمانتا أصلي نما أفني أكد سمتن غري هدو بكتاك غرا أمانتا رفتي أكا غنداتي تتاونا في تيفنا الداخل نيفي فقو قاني زيارة رفني غرا إسلام مادا بغا رفتن جنان نتلين إسن اللي ورق اللي سرجلتن بغا رفتن نجاني وانا كا مسجدات اللي نجارتن rakkoolee gartee jireenyaatti wal qabsiisanii yeroo dheertuu dura abboota isaaniitiin rawwaan dalagameen unoo manni amantiidhaa kabiraa tokkolleen asuma jira masgida jaarrachuu barbaadan ammaan tana gamana waan deebi'aniif jecha deeggarsa masgidaati irratti odooniif rakkoon biraattillee numa jirtu hawaasa deeggaran namoonni garaa adda addaa mirqaanaa hongee deeggaruunis oduma jirtu gama kanatti namni mirqaame yoo jiraate hootaati khayrii kanallee saammadhaati dhaqqabadhaa isiniin jechuudhaa fi waan dhaamsa hanga kana isinii dabarsine obboleeyyan islaamaa mee obboleeyyan keessan ka islaamaa kana waan biraatillee baddinii ijumaan agartanii salaamtaa qilleensarraa waliin jettan jechuu barbaanneeti mee obboleeyyan namoonni sagantaa tana qindeessoo jiraatti hootaas nuu baha nam tokko lama ka dubbatu nuu qindeessaati asirraa sheekam akkam buusulandeeja asitti haawwan nu dhaabbatan jaa warri dhiiraa as nu dhaabbatan jaa akkasitti asirraa gutaka sagalee teessa waa xiqqoo fudhanna inshallah akkam jettan kottaa gamana naa kottaa ani gaarromaan isinatti beektaa aalimanuu taatan jaan duruu waamee qabartani assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh baga nagaan nu dhuftan foon keenya obboleeyyan keenya obboleeyyan diin duraanis obboleeyyan biyyaa turre obboleeyyan sabaa irra deebinee obboleeyyan amantaa ta'anii jirra irraa eegallee nuti arra isin barree baga nagaan nu dhuftan mee sagalee teessan ummata isin daawwachaa jiru kanaaf sagalee nama mee eenyu nu dubbatame محمد حاكم مقاطع سان خدراني مامو مكاتا شيخو جيت والغرتنيس اكو تورست كتاكا ودا كتاكا تسنينغا فنيسون ما حواسه بكبوا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته مكان كيلن دران امانيل يوسف فرنسي بورو احمدينجا اخاكم في بورو احمد ايه احمد ما نقول لك جاي تيجا بريتو مسيرا ولا روبار جا كسي يوفت غاغا دمتلين هو هاتو سماسي رات بدما كان ابغى اما غرو الحمد لله مكان يا محمد حاكم يوسف فرنسي نانجانكا كان حاكم تفتسير وبليون خيوندي na robbering yellen ke tirufne bugada botin kenya duru muslima tunti muslima sen raga ni jalatani yechu duran onille nasimiti goro gati ture jora sen ranga faranjin khara walle kanatti achitti wali qabdeeti ummata kana magargaru yette kama amman tana miti motumman gara amne dadda nama gargaru gargaarsan ummata kaseene jira jechuudha gaafsan kamotummaan quba qabu akka seenaa dhageenyetti seenaan kunillee namata dhibba lama dura jechuudha
egaa kanaaf gaa manguddoo sana akkasitti walitti qabaniiti haala rakkoo dhufteen wanna adda addaa dura qabuudhaan amantaa isaanii jijjiiranii jechuudha. Kanaan akkasitti amantaa isaanii faranjiin san jijjiirtee makkalatti hiitee amantaa kiristaaneessitee jechuudha. Egaa amantaan isaaniillee kiristaanummaa turte egaa san dura immoo musliima turanii jechuudha. Sababa saniin namni 12 haaqooleen teenya namni 12 biyya tana fidanii achirratti egaa walii qabanii amansiisanii gargaaran booda biyya tana bitanii fi as fidan jechuudha. Bittaa sanillee saantima isaan irraa guuranii nam 12 shilingii 12 irraa fuudhan jiran takka takka. Lafa isinii bitan gaara guutuu. Lafa kana teenyaa jechuun kun guutumatti shilinguma isaanuma irraa fuudhanii shilingii 12 nam 12 bitan jechuudha. Nama 12 santu heddummaa. Nam 12 san gaamma heddummaatee bikka birillee akkasumatti jiran kanummaan asirraa deeme dirree nagaa jennee as gadiillee raddaan dhaqanii jirti. Ganda tokko waan ga'uun jiranii ciroollee hagalanii jiranii hawallagga yaanillee ni jiranii. Seenaa akkasiirra dhufnee jechuudha. Kana keessa abbootiin teenya san haaqootiin teenya san obboleewwan tokko tokko kan wajjin dhufe ni jira jechuudha. Eega dhufanii immoo amantaa kan harkaan booda nuti lakkii hin amannuu jedhanii kadeeman ni jiran jechuu fakkeenya akka obboleessii jechuudha abbootii teenya sanii. Warri beekan jechuudha. Akkasitti hafanii jechuudha. Egaa kanaaf gaamma nuti eegana isanumarraas dhufneeti. Egaa garuu namni rabbiin fedhee waa hanga fedhellee turu hanga fedhellee dhokatu bakka rabbiin fedheen san numa gaha wallee gara bumaan nuu fedhe qooma jallate san irraa rabbiin gaanullee uumeenullee irraa baane kanaaf nutti agamtee haalaan nutti agamtee hawwine karaa sheekaa dhufnee amannee jechuudha. Asitti dhugaadhaa takka asitti shaadaa qabannee jirra Sheekh Ibraahim shaadaan qorsiise. Ekkasitti bakka takkatti amannee jechuudha. Wanni dhiibbaan jirtu fedhii teessanii barbaadne. Abbaa teenyaa barbaanne jechuudha. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Bee hangam takka erga dhuftani amma hangam takka. Amma wal duga jirra. Garuu bakka takka amma eegama jinni kun jaarame namoonni hedduun hanga 40 gogguma kana amannee jechuudha Sheekh Ibraahim irratti. Amma garuu karaa nama 60 deemnee jirra. Ammallee itti fufuun jirra jechuudha. Hawaasni keenya dhugaadha. Amma ganda kana keessa Oromummaan duraan Muslimummaan kiristaaneessan amantaan duraan haaqooleen abaaboleen kiristaanota san nuti baay'inaan nama hedduu jechuudha ganda kana keessa. Hanga nama 500 namoota yoo lakkaa'ame garuu hanga kumaatu ni keenya jechuudha. Manaan hanga 150 jechuudha manaan maatiin malee. Kanaaf dhawaataan ammallee ittuma yaa'aa jiranii amanaa jiranii jechuudha halkanii guyyaa. Mee waan takka amma hara amantii seentan seennaanis waa laaftuu tanaa miti ilmuma seentan kitaaba seentanii warra biyyaatu biroo kutu jirtan jaanii waan takka waan hanga ammaa leenjitanii raame kan islaamummaa kaakitee dura seenan qulfiin shahaadaadha shahaadaa erga jettanii arkaana islaamaa kana waan takka gartee waan dhageessan nu dhageessisame. Ayya kana sheen namaaf hin dabarsan. Sheenni keenyaaf kan hubachiisu jiru kana sheen namaa jedhanii. Kuno sheeni isaanii obboleeyyan kuno sheekha keenya kana sheen nama jedhanii sheekha carraa nu kan nagammaan sana namootaa fi ijoollees ta'ee dubartiinis carraa ni kan sheekha. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. بارك الله فيكم. أيه ما تنا بمي؟ أيه بتوقع. الحمد لله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر وشره من الله والبعث بعد الموت حق لا إله إلا الله محمد رسول الله. الله أكبر. الله أكبر. Achiini sakka subami garin? Barbaachisanii dhaleessina. Dhaleessaa fi isaanii
أيه إسلامنا لك تدرى أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وإقام الصلاة وإقام الزكاة وصوم رمضان وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. يعني ما نحيوها آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله تعالى والبعث بعد الموت حق لا إله إلا الله محمد رسول الله. الله أكبر. الحمد لله. ما شاء الله. اسم الرجال. فاتحة هنا أعوذ بالله شيخ أنا سجل كده جيب. الرحمن الخير الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الله أكبر. الله